Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu ini salah dah. Alamnya. Beratu sahabat ya basal lah. Awo mata kan sinja. Yoni fi juru tanah kata tini mil kajet. Wanin talaga denya dejate. Juru bereda jira dejate. Ustaz ni teh. Siye cak abana kata tay hak kait ni kece sekarang aja. Quran si buse. Kori nyatati hafid ante taati. Wallahi yo debite. Ibu banan henolin himbulin. Tafan kata si leke fafin. Wallahi aku maraf teteles najizin. Sita guraf. Sita namni sirra gurfam. Bilash se agur. Mana kayak kata jarat kaisan namni ajirat. Tadi dah lagat akan tidak tabira hirian tehanyat. Jaso kabat ada siapa? Yo kabat si aja. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun. Malak isi ergitu wa rada bamif. Quran rabbi fi yadi akan iyan jirba. Quran rabbi tif akan intalatan abaran jir. Me amanti kam tujaj amanti islama ke zajur. Amanti ten islama nam abari nam arab si nam ayam sinjakti. Kumbar bi Quran rabbi intalon tud achi ke sabate group san ke sabate ma Quran rabbi istefi mitaka kana dukubsate akan abaru kun. Malak isi ra argatu faida isi ra argatu wan nabi fakan abar. Wallala kana ustaza kennaniif kana amira kennaniif amira jechuun nama daandii karaa irra si qajeelche siin deemu mata duree siif ta'e malee ka ati gruupii keessaa maa baateef maa maallaqa naa erguu diddee amma faayidaa sirraa ergachuu dhabeedhaaf akkana si abaaru miti kunni hattuudha malee ustaazaa miti warra maqaa ustaazotaa balleessan warra haqaadhaan deemu maqaa balleessa siisummaa ustaazummaa barsiisaa kiyya akka ta'e fuudhee kenneef gurbaa quraana rabbii maallaqa na gurguratu kuma 60 ergitu malee kuma 50 ergitu malee kuma 20 ergitu malee kuma 10 ergitu malee 9 ergitu malee hoggu ati maallaqa xiqqishoo ergitu kuma 5 ergitu kuma 3 kuma 4 ergitu sirrattu uffata barbe maali sitti fakkaate maallaqa si gurgurataa jira gurbaa waa humbeen tak ol fuune ustaazummaa kennee fi inni maallaqni maraache ufiin beeku waan jedhullee akkasumattuu warra haqaan barsiisuuf deeman warra dukkanarra nu baasuuf deeman warra karaa ifaatiin nu ceesisuuf deeman maqaa balleessan gruupii ijaaran asii gruupii ijaarama asii gruupiin ijaarama yoo ati xiqqoo waa jette falaas waan biraatu uumamaa jechuudha warra haqa rabbii qura'aana rabbii barsiisuuf deemu warra karaa ifaatiin nu baasuuf deemu maqaa nyaatan jechuudha walitti qabaa ustaaz jedhanii waan ta'eef isa barateef isa baranillee fuuni ustaazummaa kenneef walqixa inni ciisee hin dalagatu maallaqa shamara araba irraa nyaata maqaa ustaazummaadhaan ciisee gabbaa hin dalagatu hin ifaaju mara katira inni guyyarra ji'arra torbaanirraa maallaqa bu'aafi ji'arra 50 yoo bu'eef jechuu akka Itoophiyaatitti bakka kamiinuu jiraatu ciisicha malee hojii takka malee ittiin faayidaa argate moo arganire wajjate moo hojjenne ijoolleen keenya dhamaatu yoo itti masiifi woo itti himtee barbe lakkin gareen kun garee maallaqaati gareen kun garee maallaqa sirraa guurratanii gareen kun garee diinii rabbii kalimaa rabbii itti gurguratanii kootu bakka bareedu qaraanaa siin jedhani maal beetta siin jedhan maal beetta achi booda kinoo akkanatti irraa nyaatamanii jalaa miliqe ijoollee meeqa garee isin qaraasini jedhanii maallaqa walitti qabatanii 200 200 walitti qabatanii jechuudha gaafa maallaqa harkaan gahatan jalaa miliqan garuu ijoolleen teelan beektu ijoolleen keessaafuu ijoolleen kenni shamarranii mataa jabaatti wadiiltillee mataa jabaatti ufuma osobdillee kan garee kana ijaaruudhaan ijoolleen shamarraniiti hattu wajjii walii galtee maqaa quraana qabatanii maqaa haruufa qabatanii maqaa maalii qabatanii maqaa maaliif qabatanii maqaa ustaazotaallee barleessaa jiran takka ijoollee mana arabaa jirtullee maallaqa irraa nyaataa jiran hattoonni imoodha imoo keessallee namni karaa bareedduun barsiisu ni jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ana assalaamu alaykum lee jedheen itti fakkaanne sagalee makana dhagahee na ajaa'ibe namni rabbiidhaan namatti yaamu namni kalimaa rabbiitis yaamu namni quraana rabbiitis yaamu namni diinii islaamaatis yaamu abaarsas yaama aba isin bakka feetetti deemtee barachuu mirga qabdii barbe mirga guutuu qabdi namni si daagnisu hin jiru bakka feetetti deemtee barachuu mirga qabdi wanni isin barattu waan khayrii ta'e taanaanii
wanni isin barattu sun waan sirrii ta'e taanaan namni isin irraa barattu sun nama gaarii ta'e taanaan bakka feetetti deemtee barachuu dandeessi. Wanni guruubii takka yookiin garee takka keessa dirqama achi barattuu qabdaa. Achitti qofa maallaqa qofa achirra kaffaluu qabdaa wanni jedhan jiru. Kun hundi ka fide abaarsi kun hundi ka fide maalidha? Diini rabbiitii dhukkubsatee osoo hin taane faayidaa intala sanarraa argatu waan dhabeef akkana abaara. Jaahila jechuu qaba takka hin beekne wallaala isa jedhasan. Ijoollee keenya hin gowwoomina. Bakki itti barattan filadhaa. Maaliif akka barattan illee filadhaa? Nama gargaaruun waan jiru. Shabakaa guutanii fi nama tokko jechuun barata isa dhiiraas ta'u isa durbaas ta'u jechuudha. Shabakaa guutee fi sa'aatii gootee fi jechuudha. Sa'aatii ganaa ganatti hosi mijate kootu nu qoraasisi jedhanii sa'aatii kennanii fi yoo sa'aatii isinirra shabakaa argatee shabakaa guutamee isin qaraase homaa miti. Garuu inni hin dalagatu hin ciisa. Sa'aatii 24 guruupii keessaa hin bahu achuma keessa ciiseetiin deemee ifaajeeti waa hin dalagatu maal golchaa ifaajara ta'uu maal akka ergaa fi jirtu waan ta'eef wanni isa ifaajisuuf hin jiru. Dhugaa rabbii dongora ijoollee keenya shamarranii waan takka lamaa miti. Kalaas waa dubbannaan sheekuma waa dubbannaan ustaazuma. Ustaaza hedduu jiran ijoollee keenya baay'ee jira warra diinii rabbii barsiisuudhaaf warra gaafa ati shabakaa yusiif guutaa jette aboo ani quraana rabbii gurgurachuuf hin dhufne barbe si barsiisuu dhufee siin jedhee saboo dhaabbatu jechuudha. Ani wallaahi nama akkasii arga jechuudha. Nama shabakaa si guutattee oti gaafattu an quraana rabbii si barsiisuu si wallaalummaa haga danda'e wallaalummaa keessa si baasuun malee quraana sirra gurgurachuuf hin dhufne siin jedha. Kalimaa rabbii harfi rabbii sirra gurgurachuuf hin dhufne siin jedha. An nama akkasiitu na qunname jechuudha. Nama ammallee maallaqa ergitu malee naan jedhe na qunname jechuudha. Argitee garaagarummaa warra haqaan barsiisuu fi warra maallaqaan barsiisuu. Kanaaf bakka itti baratam hin baratinaan jedhan baradhaa. Barachuun waan gaariidha. Garuu barachuun duratti maaliif baradhaa? Akkamitti barataa jira? Harfi rabbii kana bitataa jira moo barataa jira addaan baasii beeku obboleettiiti. Akkanumatti guruupii ijaaranii irra si galchanii nama 30 nama 20dhaan kaa'ate huruufa takkatti qajeelchitee hin qaraan. Ijoollee 50,000, 60,000, 70,000, 100,000 kaffaltee quraana dhaabdee hin qaraanii jira jechuudha seeraadhaan. Maaliif maallaqa kaffaltee xayyiif ka seeraan hin qaraan? Ka quraana akka rabbii fedhu sani dhaabdee hin qaraan. Lafzi isaa huruufa isaa bakka itti furutatu bakka itti qal'atu bakka itti jabeeffamu yookiin shaddadamu. Kan hunda addaan baastee ka hin baranne kan hunda addaan baasees hin barsiiste maal gochaa 100,000, 60,000, 50,000 kaffalta obboleettiitiif gaafattee kanaati. Moo akkuma inni si barsiisaa jiru sanittuu karaa sirrii ijjattee deemaa ni jirta. Baradhaa. Ani yoo guruupii feetan dhugaa rabbi yoo guruupii feetan guruupii maallaqa takka ittiin kaffalle guruupii ila dhaabanii si barsiisan dhaabanii jechuudha. Harfii takkatti akka hin jallisnes dhaabanii si barsiisan yoo barbaaddan dhugaa rabbi sin galcha. Maallaqa takka isinirra hin barbaadamu. Wanni isinirra barbaadan xiyyeeffannoo quraana keessanii harfii keessanii yoo qabaattan itti ufaman siimnaan asiif achi jijjichuu baanti taanani an isin galcha guruupii ka ofiitti qaraa jiru jechuu barbaadeeti. Warra maallaqa rabbii quraana rabbii gurguratanirra uf usadhaa. Maallaqa yoo kaffalanii jechuudha barbi maallaqa yoo kaffalanii odoo seeraan baratanii homaa miti. Garuu maallaqan kaffaltaa seeraan hin barattu. Ustaaziin tokko ana barattuun gahan dhugaa rabbi. Ustaazii ani warra maqaa kennanii ana barattuun gahan of dhaabuufi miti. Odoo namni akkana quraana ayiitu akkana maashaallah ofirraa jedhan. Maaliidhaaf yoo ati quraana ka itti jabeessiteetiin maa akkana gootaati jetteeni ijoollee aartichi keessaa baate. Gaafa ijoollee aartichi keessaa baate faayidaan hin jiru kaa maallaqni hin dhufuuf waan ta'eef. Kanaaf hattoota irraa of eegaa. Kun ustaazota osoo hin taane hattoota. Hattoota irraa of eegan dhaamsa kiyya. Kun dhaamsa obboleettii keessa fungeeti. Nagaan jiraadha halkan gaarii isin haa ta'u guyyaa guyyaa haa ta'u guyyaa ka halkan gaarii. Baay'eetti intalee takka nagaa ta'e. Inshaallah baradhaa oo barumsa beetan
garuu akkaataatti barattaa filadhaa malee bakkuma argitanitti abbama argitaniidhaa fi ustaazummaan kennina. Ustaazummaa abbaa qabdi. Keetti faajee, keetti dhiigee, keetti beelahee, keetti arrafamee, ganda ari'amee itti baratee itti gubatee baratee san ustaazummaa kenna uumaa miti. Wayyaalaa kilaasii keessa ciistee dhalaa biraa jana asii ammoo huruufa irra deemtee quraana rabbi gurgurattu irraa of qusadhaa dhaamsa kiyya. Nagatti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Turtii gaarii.